Obbo Lammaa Magarsaa Riippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ministirii ittisaa falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan innaa ibsan. Walumaa gala jalqabarraa kaasee waanan ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ejjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaafiyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraataa kan jedhu. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kanaa paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee ka dhiyaannu ta'uu beeksifna.